Okay, barnoota keenya kutaa shanaffaa keessatti har'a maal qabannee isinii dhufnee jirra. Barnoota haalaan barbaachisoo kan ta'e kan kutaa afuraffaa fi sadaffaa keessatti karatti dhaabne. Amma kutaa shanaffaa keessatti isinitti fufna. Namoonni haaraa taatan subscribe godhaa. Har'a maal isin barsiisna? Microsoft Office yookiin Word kan jennu isin barsiisna jechuudha. Kanaaf namoonni barnoota Word kana kutaa shanaffaa irra hin geeyyoo jiraatan boodee deebi'anii ilaaluu dandeessanii jechuudha kutaa sadaffaa fi afuraffaa. So Word keenya eega bananne Microsoft Office Word eega bananne booda akkamitti barreeffama tokko haala bareedaadhaan haala qulqulluu ta'een barreessinee editii goonee save goonee print godhuu dandeenya. Kan jiru namni tokko osoo barsiisaa tokko hin barbaannetti waan akkana akkamitti akka godhuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Na hordofaa. Okay. Kutaa shanaffaa kana keessatti maali Word akkamitti akka editii godhuu dandeessu ilaalta. Barreeffama kana barreeffadhee jira. Haala steepii barreeffamaa yookiin dizaayina barreeffamaa hafeetii filachuu dandeessa bakka kanatti qosan tuuta jechuutis achirra gattuuta. Achirra yoo tuuta immoo barreeffama kee guddisuudhaa fi akkana zoom goota jechuudha. E guddaa yookiin mallattoo A guddaa sanirra tuuta. Xiqqaarra yoo tuuta immoo xiqqeessuudhaa fi jechuudha. Inni biraa kutaa kana keessatti akkamitti qalama dibnee kalara jijjiiruu dandeenya. Kalara barbaadneetti barreeffama keenya akkamitti jijjiiruu dandeenya. Barreeffamoota aruuzaatii fi barreeffamoota miidhagina babbareedaa tokko akkamitti akka barreessuu dandeessu sitti agarsiisaa jechuudha. As keessatti waan baay'ee baratta. Akkam jirtu uummata qaalii isiniin jaa. Namni tokko barreeffama haala barbaadiin barreessee haala barbaadeetti edit godhuudhaaf Word viidiyoo kana yoo ilaale sirriitti gahaadha. Amma teebilii yookiin gabatees akkamitti kaastee akka sararuu dandeessu asuma gubbaan isin agarsiisaa jechuudha. Barnoonni kun baay'ee haalaan barbaachisaadha. Keessattuu Wordiin namoota kompiitara harkaan tuquu beekan kamiyyuutiifuu waan barbaachisaa waan ta'eef sirriitti hordofaadha. Teebilii amma akkamitti teebilii hojjetta hajoo isin agarsiisaa jechuudha. Barreeffama kana kalariin jijjiiradha. Diimaa irra godhadha. Eegaan diimaa irra godhadhe booda barreeffama kiyya eegaan diimaa irra godhe booda amma as jalatti teebilii kaasuudhaaf hin deemaa jechuudha. Teebilii daataa fakkeenyaaf akkaataa Excelii yookiin barreeffama daataa tokko bakka foormaatii fi xiqqoo takka kireet godhee isin agarsiisa. Maqaa nama gosa barnootaa minaamin waan akkasii takka ammoo mindaa waan akkasii tokko hojjetee isin agarsiisaa jechuudha. So as keessa seenniti insartii keessaa teebil ka yoo jira teebilii saniin tuqaa jechuudha. Teebilii tana gaafa akkanatti kutaa tokko tuqxu teebilii takka bichaa sadii yoo tuqxe akkana labbaa sadii jechuudha. Gaafa akkanatti sadii godhu afur godhee jirama. Yoon gaxoofes gama jalaatiinis kutaa afur baafatti jechuudha. Akkanatti yoon ol deebises kutaa hanqumaati gootee baafatti jechuudha. Kana qofaa miti. Kaasirraa baafte kana qofa osoo hin ta'in keessatti itti deebi'uu dandeessa. Kutaalee barreeffama kana dizaayin ka jiru jira. Dizaayinii keessa hin ta'e ciccirtee itti deebi'uu dandeessaa jechuudha akka barbaaddeetti barreeffama kana. Amma kutaa tokko lama sadii afuriin baafadheemi isa kana sirreessee tokko xiqqaa godhee tokko guddaa godhee bakka nambaree yookiin bakka lakkoomsaatis duratti asiifadhee akkuma agartu kanatti qastii ta'e sarara sanarra kaayattee eegas booda qabdii asiistaa jechuudha right clickidhaan. So kun qastii ta'etiin akkana qabdii asiistaa haga barbaadee xiqqeessitee guddisuu dandeessa jechuudha asirratti. Eega xiqqeessitee guddiste booda hanga barbaadee foormaatii fi hanga barbaadee irra eega godhatte bakka barbaadee dedee jirta achi keessa seentee jechuudha. Irsaas ka jiru jira dizaayin ka yoo diroo ka jiru jira. Diroo isan irra yoo ta'e sararuudhaaf kanatti kunoo sarara kan biraa haaree sararuudhaaf kan duraanii malee kunoo diroo godhee sararachaa jira amma jechuudha. Cirra yoon tuqe jechuudha. Okay. Amma as keessatti gubbaan irratti lakkoomsa yookiin lak yookiin nambar jeen barreeffadha tokkoffaa irratti. Tokkoffaa irratti lakkoomsa jee barreeffadha. Amma kana laaluu qofaa miti sirriitti jala deemtee yoo hordofte atis teebilii bifuma kanaan kaastee teebilii barbaaddee hojjechuu dandeessa. Namni baay'een teebilii kana kaasee keessatti waa barreessuu hin danda'u. Kana barnoota kana akka hojjenneef gaafii namoota baay'ee irra dhaabbanneeti koomeettii barnoota kutaa tokkoffaa fi lammaffaa keessatti namni haalaan waan nu barreesseef kana isinii qabannee dhufne jechuudha. Barnoonni kun baay'ee barbaachisaadha gama fuula duraattis isinii fi sirriitti hordofaadha. Mallattoo qastii nani maawuzii ta'ee nanoo fuutana iddoo tam akka tuqaa jirtu kamiyyuutu sirriitti hordofaa. Bakki kun maal akka taate sirriitti daddabaafachuu deemuun barbaachisaadha. Okay, saayizii barreeffamaa noormaalii irra godhadheen jira. Gurguddaa akka duraanii kanarraa jechuun kaasee jira. Amma kunoo saayizii noormaalii irra deeffadhee jira. Barreeffama lakkoomsa yookiin achitti maqaa kan hin barreeffadhu maqaadha. Maqaa namootaati jechuudha. Kutaan kun kamiyyuutu addaan ciccireetiin jira. Kutaa kana hunda isaa addaan cicciree jira jechuudha. Okay. Asitti ammoo nama kana
daataadha beeki wanti kun saala isaati jechuudha saala nama kana saala isaati kun kutaa kana keessatti umriidha kutaa kana keessatti immoo gahee hojii takka immoo mindaa isaa takka immoo mindaa isaati jechuudha kutaa kana keessatti kunoo kutaa hunda keessatti akka daddachiireetiin jira jechuudha kana akkanatti daddachiirtee eega baaste booda kutaa itti aanu keessatti mallattoodha maal kayyoo san mallattoo isaati jechuudha nama tokko akka nama peeroora wayii foormaatii fi mindaa takka hojjeteeti jechuudha isa kana salphatti yoo ilaalte kaastee hojjechuu dandeessa daataa barbaadde yookiin gabatee barbaadde kaastee waan barbaadde keessatti hojjechuu dandeessa jechuudha akka namaa galutti maqaalee namaatii fi gahee hojiitii fi foormaatii fi adda addaa tokkoffaan jaanii kunoo tokkoffaa jeenii tokkoffaa kana keessa maqaa namootaa kanas salphatti isinichi barreessuu danda'a jechuudha tokkoffaa aboluu lammaffaa aboluu sadaffaa aboluu jee barreesse kana qofaa miti immoo barreessuu qofaa miti gaafa barreessitu dizaayina barreeffamaa ati filattu tokkoffaan lammaffaan immoo kalariin ati filattu eessa akka filattu okay effektiiwwan adda addaa eessa akka fidattu underline yookiin boldii eessa akka fidattu kanneen feature yookiin akkaataa peejii mallattoo peejii tokkoffaa lammaffaa sadaffaatti godhuudhaaf eessa akka fidattu isa kanas ni ilaaltanii jechuudha sirriitti akkaanan godhu kana yoo ilaaltanii maqaa namootaa barreessan jira sadaffaa barreesse okay maqaa namootaati isin maqaa namootaa kan barbaadde filachuu dandeessa jechuudha kuni kan inni saampiiliidhaaf faradee isinis kan barbaadden filachuu dandeessa maqaa namootaa Abrifaa barreessee yookiin barreessee itti deemu kan hunda isaa barreessee eegaan barreessee booda akkamittiin seef godhuu danda'a akkamittiin deemee piriintii godhuu danda'a piriintaraa wajjin akkamittiin waliif simadhee piriintaraa wajjin wal barsiisee piriintii godhuu danda'a saayizii isaatis ni xiqqeessina okay amma saala jala dhiira jiru kana hundi isaaniitu dhiira waan taateef tokkichaa kana bichaa barreessee kooppii godhadhee eegana booda peesti godhaa jechuudha sirriitti ilaala barreessuun sin dararuu bakka baay'ee kompiitara waa hojjechuun baay'ee salphaadha jechuudha nam tokko barreessinaan kan wal fakkaatu bakka tokko irra deebistee peestii godhaa jechuudha kan wal fakkaatu kunoo akkuma asirra agartan peestiin gubbaarraas ni jirti yookiin shoortikatiidhaan control plus v godhuu dandeessa yookiin immoo gubbaarra peestii tajaajiluu jira peestii godhadheen jira amma umrii ta'etu jira umrii amma isaan hundi isaaniitu tokko tokkoon hin kannaafi umrii namaa kamiyyuutu wal adda ta'uu danda'a wal fakkaataa miti umriin namaa kamiyyuutu okay umrii namaa hin kannaaf kanas akkana ni barreessa amma mindaan isaanii maybe wal fakkaachaa ta'uu danda'a garagara ta'uu danda'a kana foormii tana istaayila kanaan foormii namoota 10 nam 20 nam 30 bifa kanaan baasuu dandeessa kuni fakkeenya kana qabattee gabatee bifa kanaan wardii irratti kompiitaraan hojjechuu dandeessa jechuudha kompiitara wardii irratti eega hojjechuu dandeesse Microsoft Office bara barbaadee haa ta'u bara 2007 bara 2010 bara 2003 minaamin kafeet irratti hojjechuu dandeessa jechuudha Office kamiyyuu irratti kanaaf barnoota kana akka isinitti tolu abdii guddaan qaba namoonni haaraa taatan chaanaalii kanaaf subscribe godhuun irraanfatinaa barnoota akkanaa kana playlistii jala deemtanii kutaalee tokko lama sadii afur shanii jira jechuudha kutaa hanga kutaa shaniitti kan ammarra jiru kutaa shanii hanga kutaa shaniitti jira kan isa duraa yoo laalte malee kan shanaffaa irra jiru siingaluu waan taateef kanas laaltee irra deebitee yoo laalte baay'ee bareedaadha jenna namoonni waa'ee asirratti isiniin galle yoo jiraate koomeetii jala nu barreessaa akkuma kana duraatti koomeetii jala nu barreessitanii qabannee isinii dhufne koomeetii jala nu barreessaadha nuti tartiibaan itti deemna waan isin barsiisuu qabnu immoo isin koomeetii jalatti nu barreessaa yaada keessa irra dhaabbannee isin barsiisna jechuudha soo kunoo amma fixadhee jira seefiin godhaa jechuudha gubbaarra mallattoo kana isinitti agarsiisa seefiidha mallattoon san yookiin control plus c jennaan jechuudha seef amma eegaan godhadhee iddoon itti seef godhu yookiin deeskitooppii irratti yookiin local D yookiin local C jechuudha partitionii ati qababdu jechuudha kompiitara keessaa kanarratti eegaaniin seefii godhadhee amma deeskitooppii filadhu okay amma maqaan seef godhuun san jechuudha boodi akkaan barbaadeen damne maqaan seef godhuun san maqaa tokkotti barreessaa M godhee barreessu seef kunoo amma seefii godhachuu deemaa jechuudha seef foldera tokko naa uumamee maqaa kiyyaam M dhaan foldera jalatti seef naa ta'a jechuudha maqaan kun kunoo maqaan san M dha baneetiin si garsiisa amma kunoo wanni ati dalaydee seef si taatee jirti jechuudha bifa kanatti wardii barbaadde hojjechuu dandeessaa jechuudha atis fakkeenya kanaan jechuudha kunoo amma maaliin isinitti agarsiisa eega kana goone booda barreeffama kana akkamitti print gootee waraqaan baafachuu dandeessa faayil kajoorra tuqataa gaddeemtee printer kajoo jira asirra kunoo achumarra gaddeemta printer kajoo jira printeratu yookiin shortcutiidhaan control plus p yoo goote printer receive baha jechuudha kanaaf printer gaafa gootu
amma piriintara kee asirraa si jammar dura ol deebiteeti piriintara mallattoo piriintara kuni peejiidha akkaataatti peejii meeqa habaastu san piriinti gizee godhuu deemtu piriinti gootaani bakki kuni tokkoffaa raga jiru peejii mallattoo piriintara kam filattachaa raga tuyte kuni saayizii peejii meeqa qabaasuu deemtu san mallattoo ko piriintara jechuudha piriintara filatteeti peejii meeqa qabaasuu deemtu ajajjettee ajeegis